Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Mo'aa. Kun televezyiinii Mo'aa yeroo hundumaa sanbata waaree booda kan isinii dhiyaatu qophii sanbata Mo'aa keenyaati. Sanbati Mo'aa keenya egaa yeroo hundumaa waaree booda sa'a 10 irraa kaasee haga sa'aatii 12tti akkasumas immoo galgala sa'a 3 kaasee hanga sa'a 5tti irra deebiidhaan wiixata guyyaa sa'a 10 irraa hanga sa'aatii 12tti kan isinii tamsa'u sagantaan sanbata Mo'aa keenyaa eegalee jira. Egaa nagaan keenya isinaa qaqqabu jechaa nunis egaa yeroo keenya eeganne beellama keenya utuu dabarsin qophii keenya sanbata Mo'aa irraa eegalleedha kan nuti jirru jechuudha. Mee akkam ture torbeen kee? Egaa torbeen koo gaarii ture. Haalota garagaraadhaan dabarsineerra keessattuu haalli baay'ee natti tole immoo haala bokkaanii hojiin hojjechuuf manaa nu baasuu dadhabuu kana. Bokkaan baay'ee roobaa ture hin qorralleedha yeroon isaa. Baay'ee namatti tola. Egaa Waaqayyoof galatu. Yeroo isaa eegee bokkaan akkasitti kun egaa firii yeroo darbee mukeelii dhaabuu sanarraan kan argamedha inni yaadna. Yeroo isaa eegee nu roobaa kanaan immoo Waaqayyoon hin galateeffannaa. Waaqayyoon hin galateeffannaa agasillee dhageenyeerra Boorana keessas bakka tokko tokkotti egaa roobni akka roobee sooshaal miidiyaa irrattis illee argineerra. Isa kanaaf Waaqayyoof galata haa ta'u jenna. Egaa namoonnis akkasini uffata yeroo kanaaf ta'u uffatanii manaa baatanitti qophootanii kana isinitti dhaamsa keenya dabarsina. Kanaachi gara sagantaa keenyatti yoo dabarru sagantaa keenya maal fakkaatame sana? Hayyigaa gara sagantaa keenyaatti tun darbiin dura gaa har'as egaa akka itti bariinne misirroo fakkaanne akka nuti qophii sanbata Mo'aa isin biraan geenyuuf egaa haala kanaan kan nu miidhagsite egaa diizaayinara keenya Sabboo diizaayiniidha. Gamanumaan galatoomi isheedhaan jenna egaa akkuma yeroo hundumaa dubbannu bakki argama ishee naannoo Gullallee hospitaala Phaawulos biratti jechuudha. Gamoo Abboosee Lammii fuulduratti argamti. Gamoo Abboosee Lammii fuulduratti argamti. Gamoo Abboosee Lammii birattidha kan isheen argamtu jechuudha. Fuulleetti dhifama. Odeeffannoo dabalataaf egaa bakkis akka kaabbannetti bakkichas namni hin beekne yoo jiraate isheedhaaf bilbilee deemuu danda'a. Bilbiluuf immoo gaa lakkoofsi bilbila ishee duwwaa 924 irratti yoo bilbiltaniif yeroo hundumaa gaa bilbilli ishee banaadha. Bilbilaa fi deema haala barbaaddaniin ishee ajajadhaa kan cidhaa kan guyyaa dhalootaa uffata guyyoo uffata haala barbaaddaniin isiniif hojjetti bira deemaa isiniin jenna. Egaa nutis akka kanatti nu gammachiistee uffata haaraadhaan yeroo hundumaa nu cina dhaabbachuu isheetti baay'eetti galatooffanna baay'eetti gammannaa galatoomittiin jechuu barbaannaa. Mee gara sagantaa keenyaatti darbinu. Hayyigaa gara sagantaa keenyaatti darbinu qophiin keenya har'as guutuudha. Gara boodaa irrattis kan isaan beeksisnu ta'a. Garuu akkuma yeroo kaanii jalqaba irratti yeroo hundumaa taajjabbiidha kan nuti qabnu. Egaa kan torbee kanas wanta taajjabne qabna jechuudha. Taajjabbiin keenya aadanaa maalimi atumti? Egaa taajjabbiin keenya inni torban kana dhimma malaamaltummaa irratti kan xiyyeeffate ta'a. Wanti haaraan hin taane taateen haaraa biyya keenya keessatti mudate waan hin jirreef akkasumas addunyaan keenya egaa torbee darbe keessa yeroo kaanirraa tasgabbaaftee dabartee kanaaf mee biyya keenya keessatti wanta rakkisaa ta'e baay'ee akka beela kana akkasumas immoo lola biyyatti dhufurraan cinatti malaamaltummaan dhiibbaa guddaa biyyarraan geessisa. Kanuma wal qabatee egaa mee waa'ee malaamaltummaa kanaa biyya keenya irratti dhiibbaan inni geessisu maal fakkaataa jira kan jedhu si olii wajjin haasaa baane torbee kana dhimma kana mee daawwattoota keenyaaf dhiyeessina jennee irratti qophaa'aa baane. Egaa dhimmuma kana irrattidha kan amma saasofnu. Mee atirraa dursa hayyee malaamaltummaan dhukkuba cimaadha dhibee cimaadha keessattuu gaa yeroo baay'ee irratti dammaqamee irratti haasa'amu garuu lafa jalaan kan nama hubuu yookaan immoo miidhaa biyyattii irratti kan geessisu kan akka malaamaltummaa hin jiru yeroo baay'ee nagarraa badaan maletti dubbiin isaa ho'ee hin dubbatamu garuu nuti har'a torbee kanatti yaaduuf kaasuuf yaadneerra jechuudha. Egaa malaamaltummaan biyya kamirrayyuu jira. Malaamaltummaan immoo gaa bakka dhibe hin qabu xiqqoodha hamma guddaatti hin jiraata waan ta'eef egaa wanta inni biyya keenya irratti uumes biyyoota bakkee irratti uumes egaa odeeffannoo tokko irraa akka argannetti ibsuu yaalla jechuudha. Egaa itti fuftaa? Egaa akka qo'annoon bara 2017 lakkoofsa warra Awurooppaatti ba'een
combating corruption kan jedhu qorannoo kana akka qopheessetti addunyaa irratti waggaa tokko keessatti doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1.5 oltu dhimma malaamaltummaa kanaaf oolaa jechuudha. Dhimma malaamaltummaa kanaaf kan inni oolu akkamitti dhawettee namoota dhaabbatoota garaagaraa fi akkasumas namoota dhuunfaa irraanitu kaffaltiin kun kaffalamaa jechuudha. Kaffaltiin kun garuu waan si ajaa'ibu miidhaan inni guddaan kan inni ga'u kaffaltii kanaanii hiyyeessotadha. Keessumaa hawaasa harka qalleeyyiif gadi aanuu ta'an irratti dhiibbaa guddaa kan inni geessisu jechuudha. Kanaaf iyyuu biyyi keenya akkuma biyyoota kaanii dhiibbaa kana jala jirti, miidhama kana jala jirti. Kanaaf odeeffannoon baay'ees waa'ee kanaa kaasu. Egaa akkuma ati amma kaaste al tokko yeroo ta'inni yaannu qarshii yookaan wanta baafachuu wanta argachuu barbaanne caala isa nuti kaffallutu malaamaltummaadhaaf kan kaffalu al tokko caaluu danda'a jedheedha kan yaadu. Yeroo tokko Albert Einstein gaaffii gaafatamee ture. Akkas jedheedha kan inni gaafatame gaaffiin isaas namoota biyya lafaa kanarra jiraachuuf yoom rakkatu jedhee gaaffiin isaaf dhiyaatee ture. Namoonni biyya lafaa kanarra jiraachuuf yoom rakkatu jedha. Akkas jedheedha kan inni deebise. Yeroo ilmaan namaa keessatti hojiin seexanaa bakka fudhatee amanummaa hir'isuu fi malaamaltummaan qeensa baafatanii waan hundaa yeroo isaanitti moccooru yookaan ciruu calqabanidha jedhaga. Deebisee gaa malaamaltummaan karaa seeraan alaa seeraan otoo hin taane karaa seeraan alaatiin yookaan ati wanta tokko fudhachuudhaaf fuuldura koo yoo jiraatte aan dudduubaa kee qarshiiwwan qabaadhee siin dudduubatti dabarsee ofii darbee wanta ittiin fudhudha jechuudha. Malaamaltummaan kun immoo gaa hojii seera qabeessaa miti hojii cubbuudha hojii seexanaati jechuudha. Haala kanaan deebisee ture jechuudha. Eeyyeegaa waan nama ajaa'ibudha. Deebiin inni kenne anis waan baay'ee ilaalaan ture waan baay'ee nama dinqudha. Mee as keessatti ijoolleen hangafaa korraapshinii ijoollee of jalatti qabaa malaamaltummaan kuni ijoolleen hangafaa isaanii eenyu kan jedhu qorannoon gaggeeffamee ture yeroo tokko. The impact of corruption on growth and equality mata duree jedhu irratti kan qophaa'edha qorannoon kuni bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan godhame. Egaa ijoollee hangafaa isaaniiti jedhee kan inni kaasee eenyu fa'i dhimma faayidaa gareetiif seerota akkasumas dambii ittiin bulmaataa hojimmaata yookaan immoo seerota adeemsa hojii balleessuu burjaajeessuu yookaan seera hojiitti hiikuu dhiisanii adeemsa abbaa hirrummaatiin socho'uun jarreen kun ijoollee hangafaa malaamaltummaa warra jedhamanii waamamanidha jechuudha. Waan nama ajaa'ibu immoo akkuma sila sii kaasuudhaaf yaalee kaffaltiin malaamaltummaaf kaffalamu kana baasii hawaasa gadi aanaati kan inni godhamu. Fakkeenyaaf asuma ardii keenya Afrikaa kana keessatti biyya Seeraaliyoonitti namoonni dhibbentaa 13 ta'an harka dhibba keessaa 13 ta'an dhimma isaanii raawwachiifachuudhaaf malaamaltummaa hin kennu jechuudha. Jireenya isaanii keessaa waan argatan harka dhibba keessaa harka 13 malaamaltummaatti baasu jechuudha. Asuma biyya keenya Afrikaa kana keessatti. Dhimmi kun egaa asuma biyya keenya Itoophiyaa keessattis wanta gaanfa baasee qabaansaa nama wallaalchisedha. Fakkeenyaaf asuma ardii keenya Afrikaa keessatti biyya Seeraaliyoon jedhamtu keessatti namoonni dhimma isaanii raawwachiifachuudhaaf galii argatan harka dhibba keessaa harka 13 dhimma malaamaltummaa kanaaf baasii godhu jechuudha. Kanaaf iyyuu asuma biyya keenya Itoophiyaa kana keessattis wantoonni kana fakkaatan baay'eetu jira. Mee odeeffannoo qabdu irraati? Egaa akkuma ati jetti dhimma malaamaltummaa kanaanii dhimma booradhaan wal qabatee illee sooshaal miidiyaa irratti namoonni baay'een arguu danda'u. Mandararra deemuudhaanii maqaa boorana gargaaraa warra beelaaniif utuu jedhanillee namoonni qabaman illee jiru. Egaa sooshaal miidiyaa irratti illee argira. Kana qofaas immoo miti warra beelaaniif konkolaataan fe'amee illee deemee karaa irratti kan hafee nu bira hin geenye illee jedhamis kan dubbatamee jira waan ta'eef egaa malaamaltummaa walumaa galatti bu'aa hin qabu. Guddina biyyaa duubatti hambisa. Haadha hiyyeessaaf yookaan immoo abbaa hiyyeessaaf illee egaa
imimmaan buusisa jechuudha maaliif isa qabuutu ittiin darbee karaa seeraan alaatiinidha waan ta'eef egaa kan faayidaa mataa isaatiif oolchu egaa malaamaltummaa waliin taanee hayittis nu dubbiin isaallee badaan jiru mootummaanis namni dhuunfaallee mootummaatu hin taane anillee atillee kan irratti hojjechuu qabna gaafa namni tokko karaa seeraan alaatiin dhufee wanta biraa hojjetu yeroo sanatti seeratti dhiyeessuun illee barbaachisaadha karaa kanaatiin hayittis nu warri immoo egaa haadhayyeessaa boosisan faayidaa dhuunfaa isaatiinis warri oolfatanii egaa haadhisnu jechuudha egaa akkuma ati kaaftee biyya keenya asuma biyya keenya Itoophiyaa kana keessatti dhimmoota malaamaltummaa mul'atan baay'een isaanii maaltu jiru garri caalaan isaanii wantootuma hiyyeessotaaf ergaman wantootuma namoota beela'aniif ergaman illee yeroo isaan irraa butanii nyaatantu argama. Kanaan wal qabsiisuudhaaf dhiyeenyallee mootummaan ibsa kennuun dirqamee ture. Akka namni hundumtuu keessumaa dhimma Booranaaf illee akka hin funaanne akkuma ummati kaastee maallaqni akka hin funaanamne dhorkee ture. Sababiin kanaa maali yoo jettee malaamaltummaatti ittiin hojjetama. Namoonni isaan gargaara beela namaatiin inni lammi faayidaa mataa isaatiif fiigaa jechuudha. Egaa kana qofaa miti hiyyummaan ilmaan namootaa inni baay'ee cimaa kan ta'e baay'ee cimaa ta'e akka mudatuu fi miidhaaleen hawaasummaa garaagaraa hawaasarraa akka ga'uu fi kufaatiin ikoonoomii illee biyya kanarratti akka inni dhufuuf sababii ta'uudhaan gochi seexanaa inni akka sila kaaftee Albert Einstein bor jedhee dubbate sun har'a ta'ee mul'ata jechuudha. Egaa biyyi Afrikaa keenya African Institute of Management Development and Governance jedhamu qo'ateen waggaatti doolaara Ameerikaa biiliyoona 148 ishee dhabsiisa biyya keenya Afrikaa kana jechuudha. Egaan ardittiin kun rakkoo uumamaa fi waraanaan itti dhufurraa kan biraa kan isheen dandamattee jalaa bahuu hin dandeenye rakkoo malaamaltummaa kana jechuudha. Fagoo maadanna qoondoon akka mul'isutti biyya keenya Itoophiyaa kanatti waggaa 20 keessatti karaa seeraan alaa maallaqni biyya keessaa baqate doolaara Ameerikaa miiliyoona 30tti kan tilmaamudha. Egaa qarshiin kun ummata Itoophiyaa miiliyoona 100 ta'anitti hin tilmaamamu jennee yoo yaadne nama tokko fi hanga birrii 7,200tti ga'a jechuudha. Kun namoota yartuutiin akka biyya baqatu taasifameera maallaqni kun. Egaa ammam jabaadha wanti kun. Malaamaltummaan haadha hiyyeessaa mana gadi aanaa keessatti hambisa. Nyaata malee hambisa. Daa'imman aannan malee hambisa. Ola deemtota akka isaan guddatanii galman geenye barnoota gaarii hin arganne biyyi keenya hin guddanne godha. Karaa gaarii akka nuun hin arganne hospitaalli gaariin akka nuuf hin ijaaramne godha. Kanaaf iyyuu namoonni garaan isaanii malaamaltummaa kanaaf bal'atee furdatee jiru utuu of ilaalanii dhimma kana keessatti maaliif utuu narra ga'e utuu jedhanii jedheen yaada. Egaa taajabbiin keenya torbee kana fakkaata. Egaa asumaan miiltoon keenya Efreem dhiyeenya kana gara Wallagga Bahaatti adeemee ture. Malaamaltummaan naannoo sana jiru maal akka fakkaatu bira ga'e ijaan argee isarras ga'e waan taajjabe qaba. Egaa akkuma itti kaaste yaada bal'aadha kanatti ibsitees egaa qarshiin karaa malaamaltummaa bahu waan salphaa miti wanta biyya jijjiiruu danda'udha jedhee yaada. Asumaan waliin ittisnuun ergaa keenyadha jecha egaa akkuma tamma kaaste Efreemis gara Wallaggaatti imalee ture jechuudha. Innis waan hin taajjabeen qaba qabatamaadha wanta jedhee waan qabuuf egaa isa gara istiidiyoo keenyatti affeerraa Efreem ol nuuf dhufu. Efreem dhufu egaa qophiin keenyatti fufu nu faana tura. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma obboleettiin keenya Salaamammaa Efreemiin qabannee deemna jennee egaa miiltoon keenya Efreem dhufee nu gidduutti argamee jira. Istuudiyoo keenya keessatti baga
nu dhuftee Efreem. Bagana Egaa bakki kun duraanii kan kee ture. Sanbata mo'aa sirkaa fudhannee amma keessummaa keenya iyyuu taatee irraa argamteetta. Guddina taalaati. Egaa gidduu kana torbee darbee dhimma tokko Salaamii wajjin qopheessaa turre. Taajabbii qopheessuudhaaf yeroo yaannutti dhimma malaamaltummaa qopheessuudhaaf yaanne. Dhimma malaamaltummaa yeroo qopheessinutti immoo ati gara Wallaggaa deemtee turte. Waan akkasii qopheessaa irrenne gaafa sitti himnu anuu waan na mudatee jira mee isin gidduutti argamee waan irraa haasa'uu hin qabaanuun jettee turte. Nuuf egaa stuudiyoo kanaan alatti waan baay'ee nutti himteetta. Nuun immoo waan daawwattoota keenya jalaa dhossinu hin qabnu. Mee daawwattoota keenyaaf waan jettu yoo jiraate. Duraan dursa garuu baga nagaan dhufu. Baga nagaan nu eddanii imaladha kan ture. Imalli koo kun ammoo magaalaa Finfinneetii gara magaalaa Naqamteedha. In beektu gaafa daandii deemtan tikeeta murachuu irraatii kaasee geejjibaan wal qabateedha. Rakkoon kan inni hammaatu quuqama hamaa yoon jedhe qeeqa cimaa tokko jedhe yoon kaasee badaa wanticha iyyuu hin ibsa jedheetiin yaadu. Imala yeroo taasistu gara kibbaatti gara lixaa gara bahaa jecha kallattii hundarra deemtee hin argita sababa garagaraanii. Waan gaarii jirurraa akka fakkeenyaatti yoon kaasee gara magaalaa Adaamaa gara Bishooftuu yookaan gara Hawaasaa daandii sanarra yoo deemta yeroo deemtu kabajni ati konkolaataa keessatti teessurraa kaatee nama lama baata taanaan raawwatanii sadii sittiin godhanii qarshiinsaa 100 taanaan 100 illee sittiin godhanii daandiirras tiraafikoonni jiranii naamusa sana konkolaachistoonni akka godhan waan beekaniif aggas mara dhaabanii tarkaanfii garagaraa yoo irratti fudhatan raawwattee hin argitu. Kun waan gaarii toora sanarra yeroo deemtu taajjabduudha. Egaa magaalaa Naqamtee akka nama tokkotti waggaa dheeraa jiraadhee nan beeka. Godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Lixaa kana jala jiranis aanolee hedduu isaanii carraa hojiitiin kana dura deemee nan beeka. Tarii har'a furamaa bor furamaa too jennu egaa nutiyyuu umurii baay'ee gadii kaanii amma sadarkaa amma geenye kanaatti wanti ati argitu akkati jireenya jibbitullee waan si godhudha dhugaa dubbachuuf har'a fooyyaa bor fooyyaan sun garuu wanta sana hin jijjiire osoo hin taane ittuma hammeesse. Egaa uummatni godinaalee Wallaggaa arfan keessa jiran Shawaa gar tokko keessa jiran gara Iluu Abbaa Booris yoo deemtee argite daandii Jimmaarra geessus maal keessa akka isaan jiran sirayyuu beektu jireenyumaatiin jechuudha. Sababa rakkoo siyaasaan rakkoo diinagdeen dhimmoota garagaraan baay'ee uummata gatii kaffalaati jiraatudha yoo jenne nun sobsiisu. Asuma magaalaa Finfinnee buufata konkolaataa Askoodhaa kaatee gara magaalaa Naqamtee yeroo deemuuf kaatu tikeeta hin muranne taanaan ati yeroo barii deemtu waan lamatu si quunnama. Warri tokko gara konkolaattota gosoota warra aeroo fi xixiqqoo ta'anitti humnaan si harkisuuf yaalu qarshii isaan si kaffalchiisan qarshii 100 700 haga 1,000ttidha kanatti kaffaltu. Taarifni garuu gara sanatti geessu ammoo qarshii 265dha. 400 ture inni iyyuu waggaa kana dabale malee 130 125 ture. Gara 1,000tti ol guddisanii warri sun akkasii godhu hin jiru jedhamta konkolaataan. Yommuu carraasaa argatte immoo namootni muratanii bulan nama muraasadha. Sun siinsi hanqachuutii danda'a. Egaa yooma guddatee dachaa sana ta'uu qabaawoo kan jedhu gaaffii biraadha. Asuma kun amma dachaa 3 ol jechuudha. Dachaa 3 ol asumatti kan eegalee si mudatu sana dandeessee asii kaatee gara magaalaa Naqamtee ga'uudhaaf magaalaa Naqamtee darbitee yookaan gara Dambidolloo yookaan gara Beddellee Jimmaa yookaan ammoo gara Asoosaa kallattii hundarra achirraa kanatti adeemtu waan ta'eefi dhugaa hawaasni sun ani waggaatti tarii al tokko deemee kun na mudate sababa hojiitiin sababa tajaajilaan dhimmoota garagaraan torbeetti kan deeman ammoo hin jiraatu. Akkuma isaatti silaasa konkolaataa keessa erga seentee booda qarshii 1,000 sana kaffaltee seentaa nama lama kan baatu nama 3-4 immoo teessisu. Daandii irratti ammoo tiraafikootni jiran seera kabachiisuudhaaf dhaabbatu. Isaan immoo maal godhu yoo jette silaa inni dubbatameen konkolaachisaaf seera kabachiisaa jedhamee qaama daandii irra dhaabatu gidduutti wanti uumamu maaliif kana nutti dabaltanii maaf kana akkas gootu jettee yoo gaafataa deemte illee nutis maal goona ree tiraafikaa foo karaatti yoo xiqqaate tokkoonsaaf 500 200 300 kennaa deemna afaan guutanii masiin jedhu. Deebii akkasii deebisu. Konkolaachisaa wajjin annanaasaa gargaaraa konkolaachisaas nan gaafadha akka nama tokkotti wajjinuma haasaan deema kanaaf goonaa siin jedhu. Seera kabachiisaa daandiirra dhaabata
bu'anii dhaqanii yeroo isaan waa godhanii deebi'anii argita. Ati yookaan adabamee deebi'e yookaan gorfamee deebi'e seeruma tiraafikaa sana godhee deebi'e jette. Inni garuu wanti inni godhee deebi'u waan isin sila cimsitanii irratti haasaa ooltan malaammaltummaatti sanadha. Hiika biraa hin qabu. Yoo ati dhugaa kanan immoo dubbadhe nu biras rakkinni jira. Waan 250 kuma tokko kaffalee seenee yoo nas bulee kan sireenan kaffalaa kan nyaataan kaffala sodaa sanaaf sana gootaati. Garuu ta'uu hin qabu. Yoo ati dhugaa sana dubbatte immoo innumti si wajjin imalaa jiru gara keetti garagala. Cal jedhii deemii sila maal hojii yaabbattee maaliif kaffalteetu dhufa. Yoommoo tiraafikoota bira geessee dhugaa sana dubbattes deebee miidhamaan si ta'a. Achittuu si gatanii deemuu danda'u. Isaan wal beeku waan ta'eef. Kun hundumtuu bifa kanaatiin deema. Amma achi geenye haa ta'u magaalaa Naqamtees geenye. Akkuma fedhetti achi ga'uun hin geessaa. Tarii ati waan qabduuf geessa Henook yookaan Salaam ani immoo hin qabuun ta'a qarshii sanattiin adeemuudhaaf dhimma immoo qaba. Namanna jalaa miidhame ta'a yookaan dhimma hawaasummaan fixadha ta'a. Sun immoo rakkoo biraadha. Sana dhaqxee akkuma isaatti achi geessee illee sadarkaa gandarraatii eegaltee haga bulchiinsa magaalaa bulchiinsa godina gaggeessuutti dhimma qabdaati waajjirarraa dhimma lafaa ta'uu danda'a dhimma hawaasummaa biroo ta'uu danda'a dhimma dhuunfaa keeti ati waajjira qabattee teessa taanaan mootummaan mindaasiif kaffala gaafan si bira dhufu waanan sirraa barbaadu san argachuu danda'u irra jiraata na keessummeessitee naamusa gaarii na dubbistee na teessistee dhimma koo na haasofsiistee yoo waan amma fala argatu ta'e fala tattamaanaa laatta yoo waan oolee bulu ta'e ammoo beellama seera qabeessaan naa qabda kana garuu waajjira seentu kamittiin argitu isiniin jedheeraan waggaa dheeraaf nan beeka naannoo sana sirriitti kana duras turaniiru qeeqi kun uummatni komiisaa hin kaafataa inni yaa hin dubbatata garuu waan si gaddisiisudha. Ani sirraati dhimma koonaa raawwachuudhaaf waan ta'e gochuun qabaa jechuudha. Alkallattiidhaan waan narraa hin eegamne waan sirraatiis immoo hin eegamne mata dhukkubbii nama hedduudha. Amma waajjira tokko dhattee hiriira qabattee baay'attee teessa nama 50-20 ta'uu dandeessa. Hundumtuu maal eegda jettee walii wajjin hin haasofta. Dhimma kanaaf hin dhufe sanaaf hin dhufe jedhe kunis sunis sitti mata walitti matta. Biyya namni akka carraatee biyya alaatii bahee dhufee dhimma bulchiinsa magaalaatii xumuratu qabaatu na mudateera wajjin haaseera dhimmuma kana qofaaf dhufe yoo xiqqaate garuu ji'a tokko oliif na deddeebisuu jedhe yaadi namni kun dhimma koon fixadhaa dhimma dhuunfaa koon xumuradha jedhee gatii baasee amma kan erga dhufe wantichi immoo dhuguma waan ji'a tokko isa deddeebisuudhaas jennee haasofne asitti diiteelii isaa gadi fageenyaan kaasuun yoo barbaachisaa mitiyyuu ta'e waan guyyaa 2-3 tokkotti xumurachuu dandeessudha. Inni kun si biratti na ergaa inni sun ishee biratti na ergaa anufumaan olii gaffiigaa guyyoota koo torbanoota koo xumura edaa wanti barbaadamu garuu waan biraadha. Hini egaa hiniin jedha Efreem akkuma tamma kaastee egaa wantoonni mul'atan baay'ee jibbisiisoodha rakkisoodha namas gaddisiisu jedhee yaada akkuma tamma kaastee konkolaataa irratti keessattuu wantoonni mudatanii egaa hundumti keenya iyyuu daawwattoonni keenyas gaafa imalan arguu danda'u nama bireessaan namoota fayyadaman sana biras balleessaan jira jedhee yaada konkolaataa tokko irratti gaafa amma kana kaffalchiisanii namni wal ga'ee achumatti dubbate yookaan qaama ilaallatutti bilbilee ammi kun hunduu inumamu jedhee yaada amma akkati kaastee konkolaataa tokko keessa yookiin nama tokko lamatu hin kaffalu jedha yeroo namni sun illee ittiin jaraa walii wallaansoo wal qabu warri kan callisanidha kan isaan laalanii naanis na mudatee waan beekuufi garuutu namoonni imaltoonni fayyadamanis walii galanii utuu dubbatanii yookaan immoo achuma keessatti yaada wayitu kaasanii hamma tokko sirra'uu danda'a jedhee yaadati kaaftee sirrii ta'etu jiruuti yaadati kaaftee sirrii ta'etu jiru sila utuu miiltoon keenya Efreemin dhufin ijoollee hangafaa kun malaammaltummaa jedheesii kaase keessatti tokko maalidha gareedhaan ta'anii dhimmata malaammaltummaadhaaf isaan fayyadu raawwachuu jira. Kana jechuun maal jechuu si barbaadeni amma utuu makiinaa sana kee atamma dhimma ariifachiisaaf deemta ta'uu danda'a. Dhimmi ati ariifachiisaa itti deemtu sun maallaqata amma baastu wajjin wal siingitu dhimmicha turre caalchifatta. Kanaaf iyyuu akkuma ta'een kaffalee deemaa jetta. Jalqaba irratti haalli kun akka mijanne gochuun kan irra ture qaama dhimmisaa laallatudha. Hallumti kun fakkeenyaaf amma dukkana da'oo godhatanii saggoo namaa rukutuun jira taanaan akka naannoon sana dukkanni hin jiraanne ifa gashuun qaama dhimmisaa laallatutu hojjeta jechuudha.
Kanaaf amma maa'inni isaan rakkina jiru kana da'oo godhataniitu rakkina namoota qabani rakkina namoonni qaban immoo ilaalaniitu faayidaa isaanii fudhatu jechuudha. Kanaaf iyyuu utuu amma achi keessa teessee bilbilatteeyyuu yerooti barbaaddetti yeroo dhimma kana raawwachiifachuu barbaaddetti namni dhufee dhimma kana si raawwatu hin jiru. Naannee kan miidhamu eenyudha? Uummatuma ta'a jechuudha. Namichuma sanatu maaliif filannoo kan biraan qabu. Biyyi keenya baabura kiiloomeetirii tokko deemu kiiloomeetirii 100 deemu kallattii garaagaraa irra hin qabdu. Kanaaf iyyuu carraan jiru tokkoof tokko konkolaataadha. Konkolaataan bakka inni ka'u biyya kana keessa beekamaadha. Kanaaf iyyuu gareedhaan iddoo sanatti ol gurmeessaniiru jechuudha. Gareen jiru asii ka'ee akka silanni miiltoon keenya Efreem kaasetti asii ka'ee amma deemee naqamtee ga'utti wal hidheera jechuudha. Cheenii godhateera jechuudha. Iddoo akkasii eenyu dhaabateera, iddoo akkasii tiraafikii eenyu jira. Kan jedhu beeku makiinaa akkamii dhufaa jira guyya guyyaatti makiinaan uummata deddeebisu isa kam akka ta'e beeku sa'aatii inni achi ga'u beeku waan harkaa fudhachuu qaban akka inni sila kaaseetti fudhachaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa gala mee yaada qabu xumurooti itti deebinaame. Isin booda sirriitti kanarratti bilcheessitaniis kaasuu dandeessu. Maaliif hin deemnus jedhu yeroo uummanni dhugaa kana dubbatachuu fedhu konkolaataan tokkoon isaanii hin baanu buufata konkolaataa keessa cufatee dhaabbatee yookaan mana isaatti fudhatee galeetu hin bada abbaan qabeenyaas konkolaachisaan mirga isaa immoo gara sanaan yeroo laaltu erga konkolaataa isaa dhaabee namni immoo dhimma qaba guyyaa 5-4 bula akka garuu amma inni kaasee qaamni dhimma isaa ilaallatu dhuguma yoo quuqama qabatee iddoo sana kan nakaa'ee tokko waaqadha ofii koof akkan itti jiraadhuuf akkan hojjedhuuf hawaasa koo keessaa ba'e akkan tajaajiluuf jedhee yoo yaade qofadha wanti kun kan inni sirrachuu danda'u eenyutu eenyuun saamaa jira eenyutu eenyuun miidhaa jira yoo ittis walii keenyadha lammatammaan kan na gaddisiise isiniin illee isiniin galateeffadha quuqama koo kana waan garaan kootti na gubate sana eessatti baafadhee dubbata san jedhu carraa kana waan naa laattanii fi eenyudha kan dhugaa sana kan beeku hundumtu warri miidhamanis warri miidhanis warri wal gurmeessan hundinuu ni beeku garuu kan natti dhaga'ame anaan maaliif garri daandii lixa Oromiyaa yeroo hundumaa waggaadhaan bara dhufeeti darbu hawaasni kun kaan irra akka kanatti miidhama gama kanaatiin eenyudha immoo kan kana godhaaru nama biraatu dhaqeedha abbaan qabeenyaas uummatuma Oromoodha warri miidhamanis Oromoodha inni geggeessus Oromoodha kan achi jiru irra jireessaanuu dhalattoota naannoo sanaadha maaliif wanti gara daandii Adaamaarra Bishooftuurra Hawaasaarra gara kallattii biraarra jiru kun achitti dhugaan kun sirratee hin mul'atu isa jedhudha egaa kun kanumaan ta'ee otoo jiru inni sektara mootummaa keessa jiru dubbatameen dhumu keessumaatii gandarraa kaastee waraqaa eenyummaa haareffachuu fudhachuurraatii kaastee haga dhimma kee bulchiinsota magaalaa bira jiru geessutti aanalee Wallagga Lixaa Wallagga Bahaa akkasuma Iluu Baaboor kana naannoo sana lixa Oromiyaa jiran naannoftee sababoota garagaraan yoo deemtee ilaalte waan wal fakkaataa argita qulqullina waajjiraalee keessaallee kaasee dhuguma kun waajjira bulchiinsa magaalaadha hoo agati jettee of gaafattutti nama gaafattutti yerootti seentuu kaastee wanti jiru si qaanessa baay'ee waan si qaanessuudha kana baay'ee itti yaaduutii qabu yoo dhuguma nu ilaalu ta'ee quuqama dhugaa kana qabu ta'ee waaqatu na kaa'ee saba kanaaf hin hojjedha jedhanii yoo kan yaadan ta'e buufata magaalaa Naqamteedha gara Finfinneetti yoo deebi'uuf jettu ammoo wal fakkaataa asiillee yoo xiqqaate guyya tokko kan guyya lama jettee yoo murattee bulte tikeeta carraa taarifa 200 hin deemuu hin argatta gaafa ol deebitu sana garuu hin argattu maaliif hin jiru siin jedhu hiriirtee guyya guutuu hiriirtee kutattee buluu hin dandeessu kanaaf filannoo ati qabdu konkolaattota xixiqqoon dhufuudha isaan 700 haga 1000 beekamaa ta'eera gaaffii hin qabu maaltu na mudate egaa buufata konkolaataa magaalaa Naqamtee keessatti haadha tokkotu mucaa baattee dhaabatti anis akkuma nama tokko kutadhee deemuuf falan qabu eegnee dadhabnee nutti guyyeera hin deemna jennee murteessinee sanumaan deemna 700 deemnaa jenne hundi keenya hiriirree isheenis hiriira keessa jirti hin boossi haati kun mucaa baatte hundi keenya kutannee gallee isheen boossi dhaabatte itti siqeen maal taatanii jedhee gaafadhe as buluuf hin danda'u deemuudhaaf qarshii kana hin qabu mucaa kana immoo baaddeen jira dhabdee qarshii sana waan dhabdeef konkolaataa taarifas gatii dhabdeef isheen kan gatii kana baaste egaa maal goota yoo ofirkaa qabaatte namoonni ofirkaa qaban gargaaruu danda'u isheen nama tokkittiin arge malee an
miirri nama hunda keessa jiru nuti qabuyyuu sanumadha. Haadholiin akka kana gaamma yeroo akka kanatti haasofnu fakkaatu yeroo bira geesse kuni hongeerra caaladhee yaaduun hongeerra buqqaatiirra gadi miti sanarra yoo caale malee namni miira kanaatiin amma yoomiitti jiraata waggaa dhufeeti darbu sana hundumaa godhanii dhuguma immoo kanaatiin deemu dhuguma kanaatiin jarri kun darbaniiti dhufanii lafa yaanni sana geenya itti nammine inni achitti hafuu nafee inni deemu deemi akkan isiniin jedhe daandii irratti silaan beekta meetiraan jedhi malee kiiloomeetiraan miti tiraafikni jira hin dhaaba kun hundi seera kabachiisa jettee amantati yoo adabu garuu hin argitu yoo tarkaanfii fudhatu hin argitu bu'anii yoo littaasaan hin argita akkuma sila jedhe isaan fayyadamoodha walii isaanii achitti fayyadu gidduutti garuu uummatni kun akka malee miidhamaadha. Siyaasaan jedhi kan biraan jedhi diinagdeen jedhi miidhama ulfaataatu jira. Dhugaa kana garuu eenyu akkasitti isaaniif dubbatu. Eenyummoo fala isaaniif laatu. Egaa miira kanadha kanan isinii kaasuu barbaade gabaabaatti. Tolee fi galatoomii akkuma mati kaaftee utuu isin gaggeessini akkatti dhageessusi yaada kana kaasaa turre. Garri caalu namoota harka qalleeyyiidha malaamaltummaa kanaan kan miidhaman. Warri irra keessa jiranii warri dhimma kana gaggeessanii raawwachiiftota dhimma kanaa gadi ta'eef isaaniin argatu. Dhimmi kun kan inni akkuma sila kaaftee haadha mucaa sanaa akkuma fakkeenya fudhattee kaaftee akka isheetti kan miidhaman hedduu jiru. Mudannoo yeroo tokko gurbaan hiriyaa koo tokko naa kaasee jira. Maallaqa akka ammati jette kana maallaqa fidii jedhanii. Inni kan inni toora galee dhaabatee jiru hanga qarshii 250tti na gaafatu jedheetu. Finfinnee ga'uudhaaf nagaa kun jedheetu isuma namarraa kadhatee fide. Amma bakka inni dhaabate bakka salfii isaan dhaabatanii jiran deemee lafa namni itti fincaa'u kana lafa kana ga'eera hiriirri kun deeme. Amma gurbaan inni tikeettii kutu kuni isa bira ga'eetu amma tikeettiin inni kutamu kunis tikeettii seera qabeessa miti. Achumatti waan murame waan birrii sirkaa fuudhuuf tooftaa dhaatanidha. Isa bira ga'aniitu qarshii 1,000 kennii ittiin jedhu. Inni qarshii 250 malee hin qabu. Kana hin qabu kanaa'edha. Egaa bahee hiriira keessaa jedhanii gaafa isaan wannoo jedhanii ari'anii mucaan maal godhaa? Lafa dhee. Fincaan sana gidduutti lafa dhee. Akka nama gaggabdoon qabee gaggabdoon hin qabne gurbaan booda gaafa natti himu garuu akka nama gaggabdoon qabee ta'eetu fala gaafa dhabu jechuudha. Gaggabdoon qabee ta'e achi keessatti lafa dhee harka isaa lamaaniif miila isaa lamaan faffacaasee jechuudha. Isa booda maal ta'eetu gaafa jedhamu akkas isaan birrii gaafannaan akkas ta'e gaafa jedhamu kiisii isaa keessa gaafa fattashanii maallaqi sanuma qofaa jira. Bakka naasuutu akka isa godhe jechuudha jedhanii namoonni achi jiranii 50s 100s walitti godhanii tikeettii inni barbaadu kana muranii fi gaafa isaanii bakka tikeettiin sii murameera jajjabaadhu jedhan immoo jabaatee ka'ee makiinaa seene jechuudha. Egaan eewutu miidhamaase jedhurraa kaafne mudannoon kun amma akka qoosaatti isa ta'u malee maal keessa iyyuu hin gala namni gaafa dhabu. Maal keessa iyyuu hin gala. Egaa haati mucaa kunis amma kadhattutti amma teessee boossutti laale nama mana jaarratee qabudha nama gaa'ila qabudha nama mucaa of harkaa qabudha mucaa isheen harkatti baattu kun bor biyya kana nama bulchudha garuu wanti dhufaa jiru kun wanti ta'e kun saba kana irratti amma miidhaa akka inni geggeessaa jiru malaamaltummaan kun kufaatii akkamii akka inni biyya kanatti fidaa jiru mul'isaa jechuudha. Galatoomaa egaa itti yaadannu dhuguma quusila jedheerarra deebiin jedha ofii keef jiraatteen darbita. Namni waan nyaatu hin dhabu waaqni si uume waa sin dhowwatu hojii kamiyyuu haala kamiin iyyuu jiraattee waggoota kee umurii kee lafarraa hin fixxa garuu wantan bakka kana taa'eef sababa kanaafidha dhugaa kanaafidha inaaffaa jedhu garaa kee irraa qabaattee uummata sagalee hin qabneef sagalee taatee uummata dhugaa isaa dubbatatee nama amansiifatu hin qabneef bakka jirtu irra teessee maal hojjeta geejjiba godinaa kan geggeessu bulchaan aanaa bulchaan magaalaa tokko kantiibaan tokko sektara jiran irraati dhugaa kana sakattaanii rakkinni bira jira tiraafika biradha
uummata biradhaa konkolaachisaa biradhaa abbaa qabeenyaa biradhaa jedhanii akka seektaraatti fala yoo laatan uummata kana amma tokkollee haara galfachiisuu boqochiisuu danda'u kara isaanii na uummata lixa Oromiyaa akkasuma immoo bakka nuyi hin argine illee dararama wal fakkaataa keessa kan jiranii fi birmachuun gaariidha ishee jettu kaasuuf. Efreem egaa odeeffannoo bal'aan ulaattiif egaa guddaa si galateeffannaa ati guyyaa muraasa gidduutti wanta argite hamma kanadha. Egaa guyyaa guyyaatti immoo wanta taa'aa oolu egaa dachaadhaan dabala jedhee yaada. Egaa akkuma inni jedhee egaa warreen abbummaan sinitti kenname egaa akkasiin hojjettaniif egaa uummata dhasaadhaa kan itti kennate sarartuu immoo waaqayyotus iddoo sana sin kaa'e waan ta'eef hojii sirrii ta'e hojjedha amma jirtanitti egaa dhaamsa keenyadha. Tole, fi galatoomaa. Galatoomaa sanas.